bertaabiti. Ayyaad. Asii garbaa deebitu waggaa meeqaan Dubaay keessa waggaa 10 garuu barana waggaa 2 ta'e malee waggaatti gisee 2 gisee 3 gala. Garuu Dubaay kanatti jedhee waggaa 10 komentiin dubbisaara. Dubaay dhufuu barbaadde? Dubaay dhufuu barbaadde. Process irra jira. Process irra jira. Baale biyya Baalee gartee karam dhufta Dubaay keessa maaltu si hafe? Garas bayya jedheeti asitti jiru Itoophiyaa kanatti ta'uu dide. Lafa Baalee maal qottaas baree wannoodha barahaa ishii nagarree duraan ishiin dhokatama TikTok irra nagarree uummanni waan ta'u amma qorra wada ta'eef hin qaban viidiyoon hin jiru. Asitti hima qonnaa hima qofforraa nuu taruu didde hima hojjenna. Akkam dubartii wayii biyya alaa arabaa kanarra jirtu hin jirtu ka waa sitti ergitu wayi. Hin jirtu ani jala. Haqa namaaf fedhu. Isobid amado tokko birri 10,000 ergeen didda. Dhugaa waaqa nama garaa kinoo akkasii kana wajjin naasaa malee nama gurguddaa nama janjanaa kana wajjin naasoo yeroo baay'ee. Mee rabbi ammoo maan qabdu rees qabdu kan ganama alarmii si kaastu irriiba. Dhugaa waaqa jirtu. Atoo kan nama baay'ee gaasa waggaa 7 nama baay'ee jira waan hin qabaran jedhan kinoo natta aragan. Yoo hin qaba jedhan ragaa natta baani. Maalitti si beeka namni amma nol seesiyaasi mana kana akkamitti si beeku? Gudiidha. Namni na beeku nama Baalee ijoollee Baalee baay'ee na beeka. Maali dalagaan kee Baaleetti? Ani baaramoo ture amma garuu hojii mootummaa irra jira waajjira irra jira. Mee dhufuu lafa inaa kennisiista rabbi kan beeku. Korraapshiniin hojjennu kan loogiin hojjennu. Sektara kamirra jirti? Gahee hojii kee maalidha? Waajjira daldalaaf carraa hojii investimentii sadarkaa kanatti walitti deebi'e. Mee rabbi amma doonachi dhufee maalidha karaa keechadiin dhimmina isin naaf hidhan. Dunkana nigdii kana faa minamina jammare. Lafa investimentii sii kennina. Ishi baajeta birrii na gaafattu hagam akkan qabu. Fakkeenyaaf lafa investimentii naa kennuudhaaf baajeta hagamii qabaachuun qabu. Hagam miliyoona 5. Miliyoona 5 kan qabaadhe maal gochuun simbira dhufu dhuunfuma kiyyaan hin jammaru. Maaltu simbira na fideessi. Maaltu waraqata qabadde akka nama gorfaa maal lakkoofsa maaltu dhageechuuf makiyyaan banadhu. Egaa siraate. Eeshi. Na kofachiise gara dhukkuse. Ay hojii dhabaa jam meeqaf hojii humtare gaafa lafa investimentii fudhatte hojii dhabaa meeqatu jira aana keenya keessa waan meeqa jira. Wanti namaa kennite suni akka heedota waggaa xumuru qabamoo haga waggaa meeqati wannoon isaa limitidiin isaa? Haga waggaa 5 illee jira. Haga waggaa 5. Amma horsiisa beellada irratti gurmaa'uu barbaadde Iraan irratti barbaadde waan baay'ee jira beekta. Wanta akkasii waltara inni waggaa 3 jira waggaa 5 jira. Akkas komantii ilaala deema jira manillee akkuma siyyatillee komantii ilaalta tokko. Birmaa kan jiru tokko maal akka jiru naagaluu dabarreeffamni isaa. Obboleessa ko. Andiraayitii keessa reessedhi. Walachuun namni kun hojjetaa mootummaatti si fayyada. Dhaloonni Baalee dhaqaatu fooloo godha warri karas jirtanii argitanii jirtu miliyoona 5 qabaattan investimentii lafa fudhattoo waggaa 5 irratti jijjiiramtanii isin immoo gara daasfoo gara wannoo maqaan isaa maal jedhama? Warri waggaa 5 ol investimentii. Investimentiitti ceetu isin immoo gurguddaa lafti immoo isinii kennamuu danda'ame? Kennamuu danda'a. Dhufanii hagumaan waldaadhaan. Asumaan baay'izawee maatii kiyya keessa abalu jedhee sitti himuu hin danda'u waggaa 5 akkanatu hin gurmaa'anii hojiidhaan isaanii iddoo hojii isin hin gurmaa'anii konkolaataa kana oomishu beektaan gaheen isaanii gahee konkolaataati. Olmost inni waggaa 5 baay'ee hojjete garuu eega gurmaa'anii akka gurmiititti eega lafti bootaa sun kennamee fi wannoo godhanii waggaa 5 gara investimentiitti ce'anii isaanis birriis qusatanii jiru. Birrii isaan baankiidhaan qaban sanii miira kan laaltan isillee agama akka kuufatan. Amma dhiyeenya akkasitti fakkaata guyyaa 3 moo 4 booda gara kaaree 2,000 minamina kennaniif magaalaa Shaggar keessa sanoo iddoo gaarii nama 6 ta'aniiti kan gurmaa'an. Hin danda'ama sirriidha. Carraa gaariidha. Kaapitaal isaanii Kaapitaal isaanii. gaariidha.
kun kaapitaal isaanii goota tanatti nama fayyadde argitanii በዚህ ሰው ይጥቀማል እኮ አሞቱማ ከነ ጅብና ዱጋ ነው ጥቆ ወር ቢያ አላ ኩነ ማች ያው እንግዲህ ጥቅሽ ሞኖ ጀነት ማለት እንደ አኒ በሩም ሰን እንደገፈ ባይዘው አኒ በሩም ሰን በጣም ነው እንትን አነሞ ዶንገሌቱ እንደገና በረዴ ደስ ነው የደም የበረዱ ማል ነው ጎርስታው ዶንገሌ በረዴ በርኖታ ተበረቱሞ ማኔጅመንት በሩም ሰን ከሰሩ ፊቴራበ በሩም ሰማ ጥሙሩ ማኔጅመንት ያከበረቱ ፈረ ለረበደ ሜስ ስፖንሰር ናት ነምበር አዳ ስፖንሰር ናት ኢቨንታ ኢንሻአላህ ለረበደ በእውነት የምር ሲፍታ ካሲፍንታ ነው ኢቨንታ ኦቦሌት ዱጋ እንደዚህ ካልከ አከነናንማ በቃ ነምበር አዳ አንጃለ ቢስ በረዱ እሺ ማል በረቹ በርበደረ አያዳ ሎቱ ደስ ነይደ ህግ ደስ ነይደ ሲያሳ ከነ በርበደ በቃ ጀቹ ፍትሃዊ መስጠት ዋን ዱጋቶ እኮ ሲገለ ሀገ ዱጋቶ በቃ አገራው ነው ሲጀት ዱጋቶ እኮ ከኑ እኔ ሎ ደስ ለኛል ዶ ፊልዲ ሰኔ ሙጫቲቶ ፊልዲ ማለት በረቻት ሙጫቲንቴ አማ አገሩ ሽኔ መጀመሪያ ፍሬሽ ዳማ ከና እሺ ወን ነው ደመቃን ሳማል ጀዳማ ኮመን ኮርስ በረቻርቲ ኮመን ኮርስ ደርቲ አማ ኮመን ኮርስ ዳ መጀመሪያ በረና ፍሬሽ ዳ ሚቲሬ ገሩ ፊልድ ዲሺ አማ ፊልድ ዲሺ ወን ነው ጆርናሊስት ዳ ዋው ጋዜጤሲቱ ተወድጋ መሆንም አለ አኩማሲ ሚላሲ ቀብዲ ሚላሲ አከኪያ ቤት ጭንቅላቲ ደቀብዲ ሚላሲ በርባጭ ሰቃይ ጆርናሊስት ሚላሲ በርባጭ ዛ በጣም ተናጋሪ ነች ዱበት ዶ ሲንጅ ሀሶፍ ንሺ ተስገባዳ ግን ዋት አፋን እሺ ትኝነቱ ባ ሁለተኛ ደግሞ ፊልድ ሺ ገሩ አማ ጆርናሊስት ከነረቲ ሙስተይሲነቱ ዱዴ ከና አኩመኪ የሎ ከነ ጃለቲ ሶሻል በረቱ ሶሻል እኒ ሰደፋሞ አርቲዳ ከም ቦልታ ነጋጅርቱ ቡለ ገለተ ሳከም ጅርቱ ፈያደ ወራ ዘፈር ተመርጥ ይሰና ሳደን ተረከሳ ጆርናሊስት ፈካደ ከሲዳሩ ዋ ፊልድ በሬዳ አማን ከሲጀር ኦዶኔቲ ፉዲን ቢያ ባለ ሰሪ ዱባይ ፎይ ተመረብ ቢዋ ወሉት ተፈካቱ በእውነት እኔ ከናንዱ ለለ ሙደኖን ከበይ ተጃላለ ከነረቴ ሜሉቲ ሚካራ ያና ጥምቀት አሻሸን ባይና እሺ አሮጂ ቀብዷሰ ወጀታ ሞቱማ ተተረ ካላንደር ይንጩፋ የለም ሰበብ ወጂ ወረቱ ፍንጅሩ ዱባ እሺ ለምን ነብይ ከዋጅራታ ገባዩ ሲምባና ዩአቲ ሺፋን እንጅራለ ደም ኮኖ እንደ ፋጤን ግር ስትደርፋ ዱጋ ዋጋ ሺፋን እንጅሩ እሺ አኒ ፋዚጋ ሰረቲ ቀለበቲን ጎደደ ጀሬ ፋዚጋ ቶርባ ፋዚጋ ተቹራ ጾምኒ ይከተቶ ገሩ ሙጫ ከነ ማልፈለ ከገልጨ በፍቶ ኮሜንት ረትሮሚ ሲፉሩ ማለሬ በር ሜ ቆራጪ ከፖሊስ ተነሰ ጋፈደ ደንገልጭ ማሊዋን ብራቲ ፊሚቲ ሲፉሩ ተገልጠም ኮሜንት አከሲሜ አቦሮ ቪዲዮ ኮፈልቺ ገራር ደኩስ ተያቲ ጊዜ ሲጃላ ታይቱ ገራር ደኩቤ ማል ጎታቺ አጋቺ ጀለተ ታሰፍ ተኑ ስላካ ፖሊስ ተሲጋ ፈደ ከና ደፈን ዱበዱ ከሜ ማል ታተን ሀየ ስለገኘ አኒ ኢንኬቲ ሆጂዳኒ ጎዲና ቦራ ባህራ ነው ጀዳ ቤታ ባለ ነው ጀዱ ዳሎታ ባለ ማለት መጋራ ነገሌ እሺ ከዛን ሙጫቲ ወይ ወረቀታ እርጌ ፉዱፍ በቃ ማነሰኒ ጎዳቹፍ ጋፋ ቶርቤ ለማፉ እሺ እርጋሲ ዋኒ ማርት ቪታሜላ ኡፋኒ ቪታሜ ሃቢዲን ቪታሜ በቃ ታፕታፕ ጎዳ ካኒ ቶርኪን ቀቤ ኔትወርክ የሚቀኛም በከሴና ሰው ያሳ አንወርካ ሜት ፉፍካ እሺ ቶርባን ለማፉት ተቴ አክተ ሲቀቤ ሰውየው ምን በበቃ አሰ ከሰነሮ ኔትወርክ ጻጻዝ ጎዳበ አሰ ሲረጋ ራስማተ ሴና ከመቹ ዲጀመል ኔትወርክ ነው ማንታኒ bilbila turraa seenaa jira saniif nan rakkisa. Darbami inna gama. Inna geekkisa.
Aniin keetii gaafani waraqata ergamee sirni godhamuuf gaafa torbeen lamaafu namni biraa bakki giddiidhaan bute waan bute. Haa giddiidha si akka butan malee waan biraatiin fit mitika. Waan biraatiin miti. Ani ergasii bakka ani fooloon kiyyaayyuu baay'ee ol ka'e baay'ee yeroo sanitti namni marti sargi hoomi sirni naan jira tiktook irratti bakka caamaran godheef wasee jira. Dhalootuma tiktookii kana edaatu. Dhalootuma tiktookii ta'e. Bara kami kaama bari kun muddannoon kun bara kami? Faasikaa tare soo waggaa 8ffaa tare bara 2017. Barreen gaddaamu. Barreen gaddaa ta'e. Innaa niitii teeteetti asiran hin gaafatirre kaasarraa argattama niitii teetillee argachuu baattu. Argachuu baatte. Warra jaarsummaa bifa jaarsummaatti dhufanii garuu samaanatti hin godhamne qalabattiin hin godhamne gaafa torbeen lamaaf wanni kun raawwatame. Ati namicha sanan ajjeesattee wanni kaate hin jiru. Macheem dhiirummaan hin jirre dhiirummaa isitti hin dhagaamne. Gamman dubbaddu. Wanti raawwatamne hin jiru. Intarvii mara naa godhanii intalli ulfa ji'a 3 qabdi akkanatti daa'ima kiyya naa deebisuu qabdi mara jedhee oobeen mara na waamee ture. Dhaqxeere? Inna inni nan hafe. Kasaan akkasitti bakka. Dhiitatteedha jalaa chaalenjii baay'ee. Jalaa fudhatteedha deebitee? Fudhanne. Akkamti daa'ima kiyya naa deebistu siin jedhame? Anatu jedheef intarvii irratti tiktook irratti intarvii naa godhanii namni marti. Namichaan kun ulfa ji'a 3 irraa qaba akkana deebisu ijaarti ta'e hin barbaada naan jennaan daa'ima kiyyan barbaada malee ani ishii hin barbaadu jedhee intarvii godhe. Garaadha muda ulfa jettee deemte beektaa yeroo dura. Ulfa naan jechaa turte bakka qalabatii kanarratti asi fudhadhaa qalabatii dabsi fudhadhaa jedheeni. Isin hariiroon biraa keessa seentanii turtanii yoo jedhee. Garuu waliin turreedha naannoo waggaa 3 waliin turre jaalalaan. Bakkuma si alaa butaniiyyu. Maaliif jedhe na gaafadhu? Maali kan hunda kan teessisu sireen adallabdee gurgurtamoo maali waggaa 3 jaalalaan nagate jechuun ji'a waliin haasofte ji'a 7ffaarratti fuudhuu qabdaa tureyyuu bara. Maal ol fuutanii waliin guddachuun hin danda'amu? Ennaa isaatti ishiillee tidaariidhaaf hin geenne beektaa? Hin geenne xiqqoodha mucattiin kutaa yeroo san kutaa 10 baratti. Barreen gaddaatii fi kutaan gaafa intiraansiin torbee tafuu jedhe. 12 barreen gaddaa. Waggaa 18 wajjin ishii barreen gaddaa? Naannoo sani bakka. Isin odoo dhimma ishiitu waggaa 18 seenin jaalala keessa seenta waliin. Sauyyoo. Dubai keessa dhiirri jira duraan sirumaa rafee jira kottaa mori seenaan biraa qabda nama waa'ee gaaffii nu dhiisa ijoollee kaansileeshinii qabdu bichaan kottaa seenaa warri kaansileeshinii qabda har'a seenaa barbaanna seenaa haasofna gaaffii yellam har'a ayyaana ximqata shaashambaa jenna ishi ati heerumtee amma gaaffii gara kiyyatti dhuftanii raftee obboleessa koo akka deeman busni buusu mirga keechanoota isiniifan buusa nurra rafee jechaa jiru ijoollee sirumaa rafee jechaa jiru seenaa qabaa seenaan warra dhiiratan galchaa yuumee qo har'a madirakii dhiiraaf kennina. Tasfaayin immoo waan jiru dhaggeeffanna roomii fiqir wayye jira jirtu. Jira galata waaqa akka Baga geesse. Namiin baga odumaan geenya obbo Tasfaayee jennu moo dargaggoo Tasfaayee jennu? Obbo. Obboon kun jechuun nama fuudhee? Nama guddaa nama fuudhee. Okay, nama fuutanii isin nama guddaadha? Fuunee. Alhamdulillah. Mee nutti maka anillee hawaasaan qabaa jettani? Waan namuu dasa sinitti mamoo seenaan dabata sinitti hima.
Seenaa dabarsite nutti himti achumaan moo asii muudatillee nutti himtaadha godhi madirakii firii qabna. Har'a madirakiin keechan firiidha haa seelachuu muudannoo keetillee seenaa keetillee. Maan kolfin waliin kofalla. Abbo nama dhibba sadii diidama jira yoo natti kolfanoo. Hundee kolfumaaf iyyuu miti reeka wal geenye waan biraa bo'oo guddaaf ree obboleessa keenya. Gudii dha'u. Jechuun beektaa amma jechuun waan dabarse amma jechuun waan duraan darbe miti ree waan haasaa illee rakkoo qabu kan jiru anamma jirtullee natti naattu waan ta'eef waan darbe haasa'uun immoo haadha manaa qabdaa barata. Amma haadha manaa qabdaa. Ijoollee qabdaa. Nan qabee. Ijoollee qabdaa. Ijoolleen qabu garuu. Eshi. Haati manaa kee gaawwidha oluma jala oluma bira jirtu moo ganaa ol fuutu. Kaartaatti baase gaawwidha malee. Jechuun samaanaa olirraa qabda jechuudha. Kaartaatti baase jechuun maal jechuudha gaawwii godhadhachuu miti. Okay, eechi jirtire ishiin? Biyyuma tokko jirra. Biyya keessa jirtu moo biyya arabaa jirtu oli? Biyya keessa jirra malee. Isse. Mee akkamitti ishee argatte haadha manaa ta'e kana nutti himi kan biraa hafu? Akkanitti argatte fagoodha. Gabaabsitu maati? Dadhabuma keessa laala dadhabuma dubartiitti argattan. Akkuma dadhabdanii dubartiitti argattan baruu barbaadna. Ani baay'isoo dadhabeen argadhe malee dadhabdeen argadhe beektaa akkanitti argadhe garuu karaa baay'ee fagoodha beektee. Eshi maana asofni deeman de sa'aatiin warqaatitti garboleessa kiyya. Odoo shaffattu. Dadhabeus hin jedhu immoo dadhabbii akkasiitis osoo hin taane waan na ta'e wayii dadhabe garuu. Maal dadhabde akkas nutu sii maaree boleessa koo dubbadhu kaa kunoo sa'aatii sii kennite bara ayyiriin keeti amma. Ani garuu bara waan na mudatanii muu seenayyuu malee akkoo seenaa himuun seenne siin jedhee bee. Ishi muddannoo kennutti midhiisisa. Muddannoo kennutti mishi. Kanuma ta'e nageenya. Akkas jedhe kunoo waan na mudate yeroo wayii beektaa. Ishi. Naannoo ta'e wayii jiraadhaas naannoo akkas. Bishooftuu kanan jiraadha beektaa afaan Amaariffaa surmaan beekan. Ishi. Nama Oromoo hin irraa immoo jaalala moo maal jedha jaalala illee hin qabne garuu gaafachuun barbaade malee waanan jedhee gaafadhu wallaalee. Jechuun nama ati Oromoo Amaariffaan beektu nama Oromoo hin beekne irraa jaalatti qabu. Ishiinis Oromoo hin beektu garuu akkamitti olii galla seetee indeet noonaan jettee malsi biraan qaban malee bakka hin beeku beektaa dhugumatti yeroo isaatti Amaariffaa surmaan beeku. Jettaani ati shumattee indeet noo siin jettaa hidhuma olumatti xuuxtaa. Akkasillee baranne saasanitti akkasii jedhudha. Dhuguma irra amma chumaanii mucaa tokko jira beektaa. Mucaa wayii jira hiriyaa kiyya. Inni Amaariffa kana danda'a. Namni beeku ergaa qabe Amaariffa danda'an hin danda'u. Chumaanii maal jedha mucaan kunii yoon bahus yoon galus karumarratti na eegaa bilbila natti agarsiisa ofiin bilbilaa gizee nan heloo jedheeni. Waan inni jedhu surmaan hangalla jettiin edashiin. Sa'a sanatti ergasii Amaariffa bare kazaa maal godha inni anaaf si gaafachaa jira baree isan jaalattu siin jedhaa jedheen. Eshi. Ati afaan qaxorii agarratti dubbattu inni afaan qabu maal godhinaan jedha ree bilbila isaan natti agarsiisa bara ofii bilbilaa kunoo bilbilli kun kan saadha miti wal bira jirra gizee bilbilu isaan bira ani dubbachuu sittan saalfadheedhe. Eshi. Ammas maal siin jettan jedheen basma ana hayyuu koo waan inni jedhu naa galuu dide malee baay'ee tokko garaan itti nanaa jira naan jetteedhe. Eshi. Amma suma kanaan teenyu akkas naannoo 2008 akkas na fakkaate gara iddoo wayiin deemee baalee gubbaa bakka wayiin deemeni gaafa nuuf Amaariffaan baradhe. Goobas eshi. Kazaa gaafa nuuf Amaariffa waggaa takkatti baradhe ishiin Amaariffa bakka wasan jirti xiqqoo baradhe kazaa gaafanii dhaqee daruu namni sun jaalatee bakkeedhaa kuteera jaalatee biraa kute namni sun. Micooma jaalata si'ala olii hariiroo qaban. Jaalatee too dhimma isaa baatee tareen achi.
jechuun ishiidhaan wal jaalatanii waan fixatanii wal gatan. Wal gatanii. Eshi. Namni kun ammallee anaan hiriyaadha. Eshi garuu sitti nimne keezii kan. Ishii na softuu afaan hin beeku adi. Eshi gidee san hin beeku amma. Waanan dubbadhu qaban. Eshi. Afachi koo amma akkas waggaa tokko akkas naannoo waggaa lamaatiin booda gaafa deebiin kalatti sana cumatan argeen. Eshi. እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ እንጀዴ እንዴት ነህ? ወይኔ አንተ ምንም ቋንቋ ሳትችል የሰው ተላላኪ ሆነህ ነበር እና እንጀት። እሺ ምን ማለት ነው የሰው ተላላኪ እኮ? እኔ በዛን ሰዓት እኮ አንቺን በጣም ፈልጌ ነበር፣ ግን ነገሩ ብዙ ነው፣ አፉ ችግር ነው እንደሚባል እኔ በጣም ነው ነበር፣ ግን አንቺን ማግኘት አልቻልኩም፣ ከአንቺ ጋር ማውራት አልቻልኩም። ኧረ እባክህ አልጅ እንትና እኮ እንደዚህ ብሎኝ ነበር። እሱ የሰራኝ እኮ እኔ እናንተ ራሱ ነገር ነበር፣ የቋንቋ ስለማችል ነው ያንተ ጓደኛ ነው ብዬ። እንዴት እንደዚህ ብሎኛል ነው እንዴ? ከዛ በቃ ምን ያህል ጓደኛ ለምሳሌ አለ ሰው ለምን ተቆጥ ይመጣ ጋር ነምን ሱኒ ዋና ከሲያ ቤኩም ሰራ ጎደ ይሬ ቤኩም ሰከደው ጎዳቴ ላ ነምን ጉኒ ኦሶ ዋና ፋይዳ ለጉዳ ተውታይ ዋማ ብራቱ ሰት ደረገ ያደቀ የተሳሰነ ተቹዳ ከዛ እንደምነ ሽነት ይመጣ ጋፋን ነው ጋፋን አርጉ akkata saate nama saniini sol argine namna saniin amaariffa gaafan baay'is nan beeku nasi amma sol maratti deemtee akkas jedhee gaafin naasa'uu barbaadu anda jette እንደዚህ ብለኝ ነበረ። ልጁ ፋራ ነው ትላለህ። ፋራ አይደለም አንተ ነኝ እኔ ፋራ አረክ ራስህ ነው ፋራ ሆንክ። ችግር የለውም አብረህ በልተህ ጠጥተህ ጎደኛ እንደዚህ ብሏል እሱ ያላለ ነገር እንዲህ ብላል ከምትል በግልጽ ብትናገር ምን አለበት? ይሄ ልጅ አሁን ይሄ ቋንቋ ለምዳል አለምንም ብላ አንተ ያው ሁሉ ሲራ ያደረክበት ለነገ ለወደፊት እንዴት ነው ከሱ ጋር የምትኖረው? እሺ ከዛ ጋፋ ከልጀቱኒ አከሲን ጎኔ ወልቱን ነቁፊ ማሎ ጀዲ ፎቶ ነተገርስተሽን ብልብላ ከይሳ ከማልት ጎዳኔ ወ ሲተገርሲስቲ ፎቶ ማለት ሲተገርሲስቲ ካወጅን ካመለ ፎቶ ወጅን ካን ነማ ከናኒ አማ ሚጨዮ ከነ ቆመቹ ዋን ተቆጥን ዱበኔ እኒ ከነና ሪበደ ደ አባባላ ያርገዴ አናፍ ሲጋፈጥ ጀዳ ላል አናፍ ጀዳ በር አንሞ ሲተን ዱበቹ ሳልፈደ ጀዴ እሺ namni kun jechuudha maalan jechuu barbaade salphumatti namni gaafa tokko waan tokko yoo hin beekne ta'e yoo nama san wajjin dubbatee hiikuu hin barbaanne Oi finne ani taadaa dhuma kana micootan atis argatte moo irraa fudhatte moo jara tolitti deebi'e moo isin lachuu biraa kutta micootan gaafa san dhaqoo kaa bakka godinyaa kee dhaabbate maal afaan dhaabbatte inni eegas fayyadamee nama sanis bicayyoo sanis nama sanis irratti bulle kuma lama fi kura tokko irraa kaasee ጊዜያም አትባለ ደጤ አፋና ማሪፋ በርቴ ዴቢቱ ከና ጊዜያም አፋና ማሪፋ በርቴ ዴቢቱ ከና ሚጮስናች መሰላ በገጥ ኦዶ ኢሰፋና ሀሪሮ ቀባችሁ ባትታይ ሚጮተና ሀገ ጋይላት ኢትፉፍተሙ አትሌክ ሙጫ ዲማት ባቴ ገጤ ደሙ ማፊ ተሪ ሳሰንቲ ዱጉ መጃለቱ ደዋራን በርባዴ እንፎነ ዋንቴ ፉዱን ባቹን ደንዳስ ፉዱስ ደንዳ ኢሰሰኒ ቻሌንጅ ጅዱ ከኛ ጅሩ ሙርቴሱ ደንዳ ሜተር ሚቴ ተራሳንቲ ኤጋካስ እንታኔ በግመ ረብሲን ቀናይ ማልጀ ሱኑ ሲቲ ተባቴ ati sitti taphatta kana sitti taphatte kana boroo dubartii tan eenyu fuudha buleech makeeti fuudha roomilaan dhaggeeffadhu gaa way sitti mana dhaggeeffadhu gaa bakka sanatti ani saasanitti jaalachuuf fuudhaaf saasanitti maaliif rabbitu beekasiin jedhe maaliif akkasiin jedhe betta ati nama tokko jaalattee bichaadhaaf fuudhu jaalattee bichaadhaaf isin jibbitu miti na fuudha jettes wannoonni taakkoo sitti ta'uun jiraachuu danda'a isa sarrabbi beeka jetta malee dhibbatti ala beeka sin jettu waan fakkeenyaaf saasanitti nan jaaladha tan murteessa miti garuu anasitti maalan dabarsuu barbaade waan beekne tokko yookaan immoo waan nama wajjin dubbattee hiikuu hin dandeenye nama yookaan hiriyaadha jettee jidduu deemtee erguun akka hin barbaachifne dhabetta waan maqadeeyyuu haa ta'u. Inni sirriidha qoy amma micootan achuma itti bulte nama hiriyaan kee itti fayyadame waan hiriyaa keeti immoo sillee dasiin jedhu amma tanoo akkamitti argatte kaagas immoo tanoo sadachitti dhiiste bakka mata dura isaanii cufamee jira. Argitanii afaan dhabuu waan nama godhu. Baruu keessa darbee mammaa kaa bareeda.
Mamma kabar ya kan amma. Amma mamma kabar te bargani rabbi badini. Bisa sama mamma kami tuan dua titik nama sifat sudah dia faham. Dua je tergar tapi kalau wahan berarti itu ya dia. Berarti serba. Lagi kau fana marifat saat sana serba. Kau fana marifat timbo ati garu dua titik kuat titik nama sifat. Iwan di halu anja tu nak deba. Metira? Iwan di halu mana? Iwan di halu itu sudah kamar kan ngah jadi ni you, udah ngah kan ayu ada terjadi. Indah orang. Ada timbe itu meti. Semua tu Allah lemale afan orang faham afan marifat kam ayat contoh kicu balacuno. Semua tu bakas lagi kita kau gore. Afan marifat suruh jauh. Udah nak kasih akam jadi ni me. Ngajar dia. Jadi dia mah. Udah sisa jadi jadi. Di sisa ile le ala se beta. Udah sih terus jalan. Aku sudah sih buat itu lebih contoh sih gale. Ira jadi mua le beta. Challenge itu sen tu macam aku fakir demelan. Anak ibar wajib ada si salbat deh. Ira ini fakir demel. Di rumah tak ada kata ulit kedaf tu sini. Nampak ani. Garumu. Malas. Rawi nan tawakkal aja deh. Namasan nan tawakkal aja deh. Namasan nan tawakkal aja deh. Challenge itu umure. Eshi. Garum bayi wan bayi udah basi namasan. Mahal berbadi gimana kau selalu makan dof nih, bisa isi rinjir nu. Mahal tabakalu berbadi ria kabaria saja lah. Udah cuci deh, atas motif aja dah mau edem enak tip. Iriya samit. Nama kana malang god iriya sa takajira. Nama kan olma sam beka, bakin olum beka. Itu memiliki. Nama san wan kabatama wai, nama ini jalan tu itu jalan. Nama kabata ini jalan tu nama nani beku nama kini jaman main naga semara je media kana oda mara odo sagale kana orang beka iste. Over pada video mbak saya tak saja deh beka nama sunjat jualin jalan ruku dan nama jeruk kowe. Nama kos barat aja dulu. Kita itu demo demo nama berarti kan ada kasar fijen ada depan. Nama ini jalan tu kuning dua tidak bodir. Dubartii namale dhiira maarraa godhan dubartii jaalatala. Nama akka bal'oo jaalatanii ishiin jaalata malee inni hin jaalatu. Ishiin garuu iddoo guddaa qabdii fi nama isa biratti ani immoo wanna san ragaa qabatamaa wajjin ishiitti dhiyeessuudhaaf footoo kaasee waan hundaa qopheesseen bira dhaqeeni ebiloo gam jaalattan jedhee jaalata. Isa dhabuun jechi ishiin jette irraa hubadheeti nan itti agarsiisuu dhiisee deebi'ee sumatti hime. Ini serangan anu mati tim ini mau main jadi sidang kadame kasfaini micayo godenya kia usmo jinde numri ya kele mo nebere jira karasa jadi Eshi. Dia bisa ni foto kia kasih sate galali olitu noko dari ya kia ni jadi ana lewan sana angkal lagam jalan tamal lanjut ade Eshi. Ira mau berarti dah. Ira. Hojii dhiiraan qabu obboleessa koo kan dubartii malee. Dhiifama lashee dubartii seessi galchuu dhaqe. Eshi. Kazaan ishiidhaan immoo maal jedheen lammata jedheen tasfaa'een amma hiriyaa kiyyaan kan walitti dhaqee oolu amma kaayyoon isaa anaaf si addaan baasu hojjaan isaa nan beeka waan ta'eef irraa fagaadhu jedheen. Anaan galle akkas naan jedhetteen maalifan jedhee osoo inni ani garuu waan san gochuu odoon godhee tarii jibbuu baachuu dandeessi miti garuu inni san godhee ishiillee hin fuune. Maal godhane? Jira galata qaama kana gaafatan. Hoggaamee gargasii. Nama biraa fuudha. Inuma taa'in akkanumatti bokkuma hiriyaa meeti inni bakkuma hiriyyaan isaa deemte deema bakka biraan deemu. Ishiin heerumte? Hiriyaa isaati jalaa fudhate. Hiriyaa isaati fuudhe ishii. Maara inni usii tabaqqalee ati maal tabaqqaluu barbaadde? Erganaa nama sammaa irraa godhe innis hin ta'u. An fuudhe sunis hin ta'u. Maal ta'e immoo inni maal si godhe? Rabbuma sitti ergese ishee. Namni tokko fakkeenya namni hiriyaa tokko hiriyaa jalaa fudhate illee boru nama biraa illee sanuma jettee waa yaadduuf innis naana fakkeenyaaf jalaa fudhachuu isaatti hin gammanne. Asfaa yaani waa si gaafadha. Amma
Iro amala ira ta fata wan rati amma mi ko afa wali bene kala mudis kudu badus dura wa ayyo akasi wali jalata wal goda sanen boda murten kan rabbi tilma na ma bi challe don ten o rabbi kesa jalata akan namni murte sumite amma mi cosani ጓደኛን ከፍዳቴ ጓደኛን ከኢንፎኔ ከፈየደ ሜዲሴ አካ ኢራቲቲ እንቀናቱ ጀቹዳ ሲዋን ካን አኒ ፈቀኝ ተፈየደ ሜዲሱ ስላ ሀደ መና ከቲሚቲ ገና ሩፋ ጃለቻ ጅርተማል አናቱ ዙራ ያደ ነምስ ማፈቀስ ነገር ረማ ፈን ቀናኔ ረማ ኢራ ከጀሰ Ajjeeshe jesse godhammo doo isa argite balaasaniif gisee san maal rabbuu sajjete maana jeesan boka dua ishii ko waa si gaafadha kaamwam isin simmeetonni dhiirotaa bira kun hoo jiraatu ta'e fakkeenyaaf jechuudha fakkeenyaaf ijoolleen dubartootaa lakki yaa abbaa hiriyaa koo abbaa manaatillee ta'e lakki yaa hiriyaa koo nama lamatti naasa'ini namni tokko gahaadha bilbila kee keessa kuni maalidha yoo jettee dubartiin takka dhiira gaafattu ishiin hin qannaatii caqcaqqadha maalidha jettu kan keessan kana halaala godhee kan dubartii kana maaf haraama gootu sin meenatti bika eega isin amma micootan ati gadi maal kan dhiiraan saraamen lakki jaalala garaa kee keessa qabdu yuun baaste fi barama micootanaa barati afaan dandeessee sa'aatii sana hariiroo waan tokko itti ta'uu dubban mala afaan dadhabuu keetiif kun immoo waan afaan beekuuf jala garagaree anaaf si garu fudhate itti fayyadame dhiisee deeme yoo ati immoo afaan bartee deebitutti hiriyaa keeti faan akkas taate garaan dassin jenne itti sookee dhiisne amma dubartoonni gara dubartii ammoo si fida gocha akkanaa kana anama fakkeenyaaf abbuma manaa kiyya waan monorraa waajibbe fakkeenya kaasa kan namaa naasa'uudha fanisii galee anama nama gaa'ela qabu odoo nama moobaayilii abbaa manaa kiyya keessatti dubartii tan sa'aatii malee haa ije odoo jettuun arge yookiin immoo akkuma feesbuukii annu teelegiraamii isaa keessa yookaan immoo iimoo isaa keessa akkasuma waanuma inni fayyadamu keessa tasuma tuqee barreeffama dubartiidha walii barreesse odoon arge ay wanni kun maalidha wanni kun gaa'ila keenya gaarii miti wanni kun akkas yoo jedhan ay ishiin qinaataamidha ishiin caqcaqqadha jedhama dhiironni baay'een dubartootaan Ega isin dubartii takka odoo ijaan odoo jaalala garaa kee keessa yuu qabin odoon baafatin kana gana nama san kunoo agarraa du'aaf jireenyaan ija isaa arguu jibbitu. Kanumti dubartoonni oo isin wanni kun hin jaalannu porofaayilii keessa silkii keessan keessatti dubartiin isin hiriyaa godhattan hiriyaa hojii mitiin ala nama tokko feesbuuk irratti han beeka nama tokko tiiktook irratti han beeka jettanii wanni isin keessanaa sooftu an hin jaaladhu oo isin hin jette hiriyaan keessanis haa ta'u haati manaa keessani dhiisaa oo isin hin jiru maalidhaaf akka nama ra'ee qoricha nyaatee caffartu dubartii irratti. Nahi bikas lah agak singkat kenati teh dubarti mah mirga dubarti gadi kamu. Fitte. Siapa ni maga dege pat. Bazawe shamarani bilbila ke hordofte kuni mal sinjattu. Bimya mal sinjattu. Ishi namni dubarti mal injenne sun akarakko qabda man kangaru mal sinjattu sun akarakko qabne tanamane. Kam mal sinjattu sun debisu dabun nama dadhabbina nama saniiti cimina nama sayida fakkeenya faati manaa kee ati iggaawii taate kuni maali yoo jetteen ishiinis kuni maali yoo siin jette karaa naamusa qabu yoo deebisteef yookaan haala ishiin itti fudhattu garuu kanatti jette kana irratti ishii inni maaliif akkas ta'a ishiin maaliif akkas taate kan jettu kana ani waan akka kiyyattan haati manaa koo waan dhoksuu barbaadu yoo jiraate waan ishiin agartinatti jechi ishiin jette irraa hubadheetinan itti agarsiisuu dhiisee deebi'ee sumatti hime. Ini seranaan anu mati tim ini mau main jadi sidang kadame kasfaini micayo godenya kia usmo jinde nomor ya kele mo nebera jira kara saja deh. Ashe. Dia bisa ni foto kia kasih sat dari galali oleh tu noko dari ya kia ni jadi. Ana lewan sana angkat lagam jalan tamal lanjut ade. Ashe. Ira mau dubarti dah. Ira. Hojii dhiiraan qabu obboleessa koo kan dubartii malee. Okay. Lashi dubartii seesi galchuu dhaqe. Eshi. Kazaan ishiidhaan immoo maal jedheen lammata jedheen tasfaa'een amma hiriyaa kiyyaan kan walitti dhaqee oolu amma kaayyoon isaa anaaf si addaan baasu hojjaan isaa nan beeka waan ta'eef irraa fagaadhu jedheen. Anaan galle. Akkas nan jedheten maaliifan jedhe osoo inni ani garuu waan san gochuu odoon godhe tarii jibbuu dandeessi jibbuu baachuu dandeessi miti
Garuu inni san godhee ishii illee hin fuune. Maal godhane? Jira galata waaqa magana jaa. Goyoo hoggaamee gargasii. Nama biraa Inni fuudha. wataa inni akkanumatti bokkuma hiriyaa. Meeti inni bakkuma hiriyaa isaa deemte deema bakka biraan deemu. Ishiin heerumte? Hiriyaa isaati jalaa fudhate. Hiriyaa isaati fuudhe ishii. Maara inni usii tabaqqalee ati maal tabaqqaluu barbaadde? Erganaa nama sammaa irraa godha namni innis hin ta'u. An fuudhe sunis hin ta'u. Maal ta'e immoo inni maal si godha? Rabbuma sitti ergese ishee. Ati namni tokko fakkeenya namni hiriyaa tokko hiriyaa jalaa fudhate illee boru nama biraa illee sanuma jettee waa yaadduuf innis naan fakkeenyaaf jalaa fudhachuu isaatti hin gammanne. Asfaayi ani waa si gaafadha. Amma yeroo amala dhiirota si gaafadha waan biraatti. Amma miidhoo afaan waliin beekne kana fuudhuu baadhus. Dura waaqayyo akkasii wal jaalattaa wal godhaa saniin booda murteen kan rabbiiti ilma namaa bichaallee odoon ta'in oo rabbi keessa jiraatedha kan namni murteessu miti. Amma miicoo sanii ጓደኛን kee fudhatee ጓደኛን kee hin fuune itti fayyadame dhiisee akka dhiiratitti hin qannaatu jechuudha si waan kana. Ani inni itti fayyadamee dhiisu. Silaa haadha manaa keetti miti ganaa urufaa jaalachaa jirta malee. Anatu dura yaade namni sun maaf akkas na godha maaf hin qannaane reema. Dhiira kan ajjeessi godhamu odoo isa argite. Balaa saniif gizee sana. Maal rabbuus ajjeese maal ajjeesa abboo kana du'aa. Ishii koo waa si gaafadha kaamwam. Isin simmeetonni dhiirotaa bira kun hoo jiraatu ta'e fakkeenyaaf jechuudha. Fakkeenyaaf ijoolleen dubartootaa lakki yaa abbaa hiriyaa koo abbaa manaati illee ta'e lakki yaa hiriyaa koo nama lamatti naasa'ini namni tokko gahaadha bilbila kee keessa kuni maalidha yoo jettee dubartiin takka dhiira gaafattu ishiin hin qannaatii caqcaqqadha maalidha jettu kan keessan kana halaala godhee kan dubartii kana maaf haraama gootu sin meenatti bika eega isin amma micootan ati gani maal kan dhiiraan ni taraameen lakki jaalala garaa kee keessa qabdu yuun baasta fi barama micootanaa biraati afaan dandeessee sa'aatii sana hariiroo waan tokko itti ta'uun dubbanne mala afaan dadhabuu keetiif kun immoo waan afaan beekuuf jala garagaree anaaf siga fudhate itti fayyadame dhiisee deeme yoo ati immoo afaan bartee deebitutti hiriyaa keeti faan akkas taate garaan das hin jenne itti sookee dhiisne amma dubartoonni gara dubartii ammoo si fida gocha akkanaa kana. Anama fakkeenyaaf abbuma manaa kiyya waan monoorraa waajibbe fakkeenya kaasa kan namaa naasa'uudhaaf ani sii galee anama nama gaa'ela qabu odoo nama moobaayilii abbaa manaa kiyya keessatti dubartii takka sa'aatii malee haa odoo kan jettuun arge yookiin immoo akkasuma feesbuukii annu teelegiraamii isaa keessa yookaan immoo iimoo isaa keessa akkasuma waan inni fayyadamu keessa tasuma tuqee barreeffama dubartiidha walii barreesse odoon arge wanni kun maalidha wanni kun gaa'ela keenya gaarii miti wanni kun akkas yoo jedhan ishiin